كذا ديم جرا بس أنا من جلدي دكتور أبشر قانين جبتاتي أما أني وننجو أرمونا كقريتان ونجني بود مني نما كمان دبتك أما نما كمان دبتني مثل نما كمان دبادي دم دبادي أول تروفه إني كرتان مالي فيه من نور مودا دبنا بودا كنا هدو بيجا ويقولي كودو تيك توك أبدي نما كمان دبادي دم أول تروفه مال جتّجا قرو هدو مني بوانك warri waa qabdan ana maanta lubbuun gaala araba tokko hati guri darbi lubbu wallahi billahi lubbuun gaala araba tokko jira qaali tokko hati guri na ayati suudani kan febita igale ay mira kayta galle akiyo ummanna mara kan dichisa tigre amate kan dichisa amma yo gaala araba hatta ile hatun guya burtama fa qabamtani hata gurgura kannawa Muamu garim. Orang nama kesal. Orang pakai berani satu kamilena gundu kuma takatu nafe. Milena gunde tamat nabo. Berarti udah amma kalau mana mo tahap gitu gotan tahap mana kan jatuh dan biar. Jero tahap gotan ini harga rampurina. Irrek kaba harga harga tidur mana. Harga gerte di mini sen dame cipitutti gitu lagi tina. Akati tahap koi nama jirta me osogasti na kesa asli ni bari miliona galchan ugarsisa. Nama kuma taka kowa ta fe ori follow ran kaune milena guta kwakka milena follow goda ya bra isani tugu daktar kesan amata didami torba barate gema yoro jalqaba barakum lama didami lama tabate ammas yoro lama fada nugo gushan tabanne torata bade jirra dafati follow goda amma asli sirri follow goda ati sena guya lamaan hafe waraana addunyaa lama as deemam hundi keessan of qopheessaa guyyaa san sa'aatii hafur halkan guyyaa lama booda waifaa dhaqadhaa bakka jirtanirraa buna keessan dhugaa of qopheessaa taariku duniyaa ba taariku duniyaa warri taappii qofaaf dhufni jettan hin dhufina onnee lamallee taanan fingarii takkallee taanan qabadhaa koottaa bara deengadda gaafa jaartiin isaa taphatte isa qofa push godhuu ture banna qaanyi guyyaa sanirraa gadda guyyaa sanirraa gaafa sumaa umbaan jaana maalli bari afaan amaarrattuu hedduun faamtu malee jaartii doktoraa kan waggaa 27 baradhe jee dhiichisuu jaartii oromoodha moona jaanii hedduurra dhiichisan iskiruushitu godhanii nama kuma meeqaan achii ta'ee jechuun manni kanya kun maal godhe bee nama kuma meeqaan achii ta'ee maal godhe iskiruushitu hojii qabatanii wallahi nu raggataa baan heddumminni bu'aan qabu waan fiddan fidaa qoota warri diyaasfora baan ka'ettu yaatanii galsirrattu waa haraaltanii guyyaa kana itti xiyyeeffadhaa irratti ijoolleen biyya arabaatillee hanga dandeessu namuu if qabee jira waan darbachuu garuu warri darbuun warri biyya arabaa kun akkatti darbuun beeku amma deemee viidiyoo takka hojjedha hundi keessan armaa kaanan viidiyoo takka hojjedha hundi keessan awwaadaa isanii seeneetiin jira armaa baheennaan daqiiqaa takka booda viidiyooniin hojjedha isan hundi keessanuu viidiyoo hojjedhaa profaayilillee qayyaradhaa waadaa nyaatinaa guyyaan lama booda waraana addunyaa geggeessuudhaa deemna ba doktor ba aslii ba nabbarachuun ba sabbar zeenaa ba taariku duniyaa big game champion taariku duniyaa akkas taariku duniyaa wallah taariku zeenaa galmee tokko tareegan yaa ninjibatta inshallah ninjibatta ما يدين إنجفنا تاني برش جري بقى يا ألفت ترى جري بتاعي قالوا جري وادا فيديو كنتو ملينا كنا كاوا فيديو جدا وادا هذه السلام عليكم وعليكم السلام نبرتي سيمبر موبايل انتلون دبي رازير تسايو غرغرتي لنجكن نسمرو دكتور وانت ستي موبايل بيتا دكتور boleh sekenya kali vigari sijallanna wannan ستي متكما ini rede bendu batal tare kajara awale borutu ave soda ana ini ka kabar badu mana baniti gebat anu kale saja cake gara badang gambar kare chuki ko biya to kutingenna mana baniti ijolle na ama jadi wana kanan jettu non beka እንደዚህ አይነት ነገር የለም በአምበር ባደ ከረ ጉዱ አባምበር ባደ ከረ ጉዱ አነማ ነምጣና ፈከኛ በመናምኒ ቪዲዮ ጀልቀበው ጀት ያለ እንጀልቀበ ቪዲዮ በኤክስኬት ሲወጀት ያለ አና ነም ጀት ጀላት ያልፉ ገሩ
mana keetti marii godhe. Amma namoonni hedduu nama jaa turan yoom jaa turan. Namatti manii ka'anii Oromoo koo maal irraa haftan jedhan malee nama nageenya jiran rabbi gurra koo aduuchuu nageenya siin jedha dhufe tokko. Rabbi gurra koo haa qabu quban qabu siin jedha. Komachuun dandeessu mana nu badii hin dhufnaa gastii irra teenyaa keessa keenya namni jala dhufu shan jiraachuu danda'a. Giftara biraa sappoortii na godhee simmuun beenne jiraachuu danda'a. Yoo akkasitti si beekas immoo geema qabaachuu kee wallaaluu danda'a. Hin dhageenye ilaa kun yoomi warra artanu guyyaa tokkotti tapha haadhi kudha 8 borbicha ooleetu bor qofa ooleetu qabni bor qofa oola guddaa miti maal. April 20. Uhudiidha bor qofa oola la akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii 3 irraa kaasee laayivii mana asliitti nu argattu. Adda immoo marii bal'aa hin goone mana asliitti. Har'aa bor marii bal'aa goona. Manni hundi keessan iyyuu kottaa mana aslii kooppitiin godhaa, sheel godhaa, nama dhageessisa. Aslii hadhaa sa'aatii mijatutti mana banii yeroo inni mana banii kottaa nawaamaa ijoollee. Annee gas fira seennee. Viidiyoolee hojjedha. Viidiyoon duraanii ta duraan hojjetan kottee jirtu waan taateef haaree hojjedha. Uummanni warri namni amma giiftaroonni haaraan kun fayyimaa inni geema noormaala wayii geema ijoollee asirraa taphattee jira miti qoy nama horii galchinaan jedhaa namni wayii qoy na barreeffamaa dha keessaa. Geema calluma jedhamee taa'ame leenca sadiin mo'annee gallu sanaa miti geemichi. Geema jabaadha. Uummanni keenya eenyuun galchinaan jedhaa jiru ijoolleen. Musaabee jira musaabee gastii keessa laalaati. Maqaan isaa maal jedhaa? Waliin jirra. Si waliin nama jedha. Si waliin soddaa galchaa fi musaabee galchaa. Soddaan wareegama geema saduma jedhee normaalii ijoollee sappoorti goonee leenca tokko kii lama qabannee sappoorti goone miti. Cooreen galaana ta'a. Galaanni baharaa ta'a. Yoon tokko goreen oolfachaan asirreessaa. Baharri immoo maal ta'a? Meeditiraaniyaanii ta'a. Meeditiraaniyaaniin immoo biyya lafaa irratti bishaantu galaanatu lafa fudhatee jira jedhan. Qurxummiin ati biddeenutti obboleetti guddaadha. Qurxummiin walitti qabamtee leenca taati. Waan keessaa qabdan guutuu qabadhaa kottaa jennaa ol galchaa qaba obboleessa keenya tana. Tokko barreeffadhume. Biiftuu galchi jarri jaarsaaf jaartii walitti. Biiftuu galchaa ishii. Biiftuu naa galchaa. Wallaahi nama galchuu hin danda'u waan si dhibu. Biiftuu naa galchaa warri modii taraa filiis. Musaabee abaaboo darbadhu. Musaabee biiftuu ol naa galchaa. Mana aslii booddee dandee marii goonaa hadhaa bor marii goonaa. Waan qabnu gurguramna inshaallah. Aboo doktora garaan dhaadhaa nu joo eegaleetti maali mallee. Anu akka sodaadhee baraane dubbachuu iyyuu sodaadhee dhiisee barfurraa. Laayif iyyuu seenuu dhiisee imalchiisee kalee akka bofaa mara. Laayif seene mamma yaani namni dhageeffaa dhagaa ayirraan fatee faa jira. Ijoolleen guyyaa sabtiitii miti miidhaa guyyaa kaanii akka gartee booda hirribaan nu kutan jenne fa'a. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hirriban nu karaaba mana mana jedhe kaa asliidhaan hadhaa irra mana maniti koopiliin kishee goonee taap goonee uummata nageenya nageessifnaa namoonni dhaga'ee beektaas qaba. Wallaahi nama danuutu yoom jedhaara. Eshi biiftuudha kan ol galu. Warroonni kaardii akka itti bittan ol laaltanii olona godhaa keessan dubbisaa hundi keessan waan dandeettan godhaa. Eegi mamoonni dhiirri na nyaatti achiin na jala janti jaarsa jalaa ijaazaa na buufatti jettaniitti ni shakkitan kunoo biiftuu dubbisaa musaabii wadhisinaa qunnamsiiftu soddaan. Warri mubaarakitti dhiyaatan mubaarakitin jala dubbachuu danda'u kunoo mubaarak jira. Warri kun tiktookii keessaniin bittanii leenca kennuu barbaadan. Faaxee mana madaam kunniin jaarsa keessan maa dhiira dubbitina jettee sodaattan biiftuu dubbisaa isin wadhisinaa qunnamsiiftu. Kanuma follow godhadhaa inboxii keessan barreessaa fi tachiseera. Imami mana madaam akka itti leenca bittan hin beekne kunniin. Thank you so much. Yoo gubboo isii deebisa.
Ori namni Naman sarta beekamne na birrii kuma kennu dubban isin deebisa. gaafa geemiin darbee kee akkuma gaafa kooti abalutti birrii sii kenneera si qaqqabne akka nuun hin jennu nuun laallatu kunoo nama kennamaa jiru biiftuu tokko ana maaliif gaafa sana gastii nu galchuu isaa nafu hin galla abalu leenca tokko nutti kenneera abalu simbirroo tokko nutti kenneera jennee amaanaa keessan bakkaan sidii keenya kanaaf yeroon gastii banu booddee ol galtanii fooloo sidii deebisee lakkoofsin ergee atattamaan yoo dirqama qabu warri doktora ani isaanii fi mana kiyyatti waan akkasii haasawwan hedduuf fedha keessanii namni hirmaatuu barbaadan namni leenca isinitti agarsiisan. Abdiyyee Jimmaa biiftuu naa deebisiin jedhaa jira warras naa deebisi warra fooloo si godhe asirratti fooloo deebisii fi yoo jara dhufanii si dubbisan dubbisi. Deebisaa fi jira okkee. Akkas warri dirisiin jibbitan warri doktora sidii jaallattan warri bira dhaabachuu barbaadan kunoo gastii sidii bana booddee an yeroo jala deemanii kaan yeroo inni go'ee deeme gastii sidii bana dhuftanii warra asii jaaleen akkana bituun barbaadan mirga keessan isiniin jedheera namni si dirqamsiisan jiru dhageesse namni dirqamaan bittu malee siin hin jenneen bituu fi barbaadda akkaataa wallaalte an jira sana booda immoo kennee itti galateeffatamoo osoo hin taane ol galee abalu onnaa galchaa galatoome amaanaa jaraati jedheen sinii dubbadha namoota kumaatama irratti jechuudha amaanaa keessa biiftuun illee akkasuma muriitara mana isaatii inshaallah irraa fuudhamee naa kennamuudhaaf muddatarri haala kanaanii Kadhee kenneefi bar. Wallahi muriitara mana kiyyaa keessa namni itti kadhee warwaadhee kenneefi si qofa waggaa 3 geetti. baay'een jaalladhaan yaanis maaliif akli qabeettiidha hin qalqallaatu komentiin isin barreessitu yoo akka carraatti namaan wallolti illee ashqaabaadhumaa kana beektu waan jedheef hin beeka isin tokko ashqaabata isin immoo qalqallummaa qabdu zimmetti inumaayyuu kabaja namaaf qabdi biftuun sun dhuguma baay'een jaalladha baay'een kabaja bilookii keessattan argee bar garuma simmoo isa mana keetii taateef yeroo lola adawaa sanaa lola keenya bilookii godhani muriitara mana keetii ta'uu qofaan malee biiftuun akkasiin naa raabsine nan beeka gaafa argu eenyu biiftuu bilookii hin jedheen jennaan zimminen eenyu ni biiftuu bilookii naa baasuu dide ergasii natti himaa tiktookiin koo abaluun bilookii irraa aaree baasee keessan dhageenya sin jiran abbaatee boo nama si bilookii hin beeku sin kabajaa jedheen bilookii keessaa baase kanaafi Fola godhadhaati keessaan dhaqaa isinii deebiftee ittiin haasa'a. Kun hundi immoo sodaa qabnurraa kan ka'e. Dhugaa walitti namti sodaa qabnurraa kan ka'e. Uummanni sun akkuma nurra deemi waan qofaa miti kan mo'atamu gaafa sana. Isintu gadde cuma dhugumaa. Yoo maallaqa taate dhagan argadhee keessaa gale. Garuu immoo wallaahi maallaqa dhabee tun injifadhe naa wayya gaafa sana. Tun injifadhe naa wayya. Aamileetu baay'ee natti dhagaame dhugaa dubbachuuf. Malan sini jadi gak pesan Erosin galter. Gulitin bocah tadi hamilnya namanya Tibar. Erosin bosan malan sini jadi betuan. Aniko indendam umat aku bagian ini jiwan ni ran sini jadi. Jalan ni muat dia jadi Rabbi apa angku nabi dekat. Waran jeru wallahi dari kabar itu umat aku abshira jiwan ni ran. Pergi tidak muat ni ran umat ni ran. Karu nama na uji wulun tak apa giftari beloki kisah nabasisa. Dure baaseni leenca lama naa kennee jira maalan jedhe jechumaan numa mootame tokko uummata keenya jaalalaan injifannee irra jedhe akkaataatti kennu wallaalutu nu nyaachise ammas namni dhufuun jedhu namni gaafa xiiqii oromoon gaafa xiiqii takka duris walirraa hafeen beeku ammas tun jaallatin dhufa xiiqiidha dubbiin garuu warri giiftaroonni duraanii yoo dhufanii ijoollee warra giiftaroota haaraa kennanii bakka itti kennamu qabu. Wali lana namni si gale iftaroonni duraanii siltii beeku kanaaf nu dhufu jennee abdii qabna galatooma fooloona godhaa warri immoo waatsaappii koo kamiinuu qabdan amma irraa kaatanii akkaawuntii koo irratti naa bitettanii na dubbisuu dandeessu yoo humna kootii olte namoota akka musaabee ijoollee bituu danda'an wanta siin dabarsa yoo humna kootii olte wanti siin himatam yoo humna koo taate akkaawuntii keessaa irratti sinii binne akkaawuntii keessaa sinii deebina nama siin jala Familiin kee buuseedha yeroo otuutti nan buusinee si dubbisee asliitti waa'ee mee deemuun barbaade yoo naa eeyyamte. Ayyee dubbadhu deemu.
Obboleessa koo akkam nagaadhaa jirtaan siin jedhaa. Isa tammaa gaafa samilee koo cabe jette amileen koo cabu gaafas jiraachuu dhibuu kootti baay'een gaddaa. Har'a immoo uummata keenyaan wantan jechuu barbaadu annama gaafa mubeen taphatu sana isuma dhugumaa mubeen nu beeka tiiktookii siin qabu kan namaatiin an taa'ee gubataa ture egaa. Jarri gaafa mubeen mo'amu aartan gubattan akka koo isinitti dhaga'ame. Gumaa mubeef Dr. Asliin obboleessa gwaddinyaa ru'ii walii akka qaama tokkotti wal ilaalu waan ta'eef gumaan mubee Dr. Asliin irratti kafalamuu qaba. Isa jedhuudhaan har'a immoo bor mo'amee galuu qaba. Diriis mubee mo'atee asliis. Rakkoo qabu waan nu dubbannedha kuni qophoofteeti. Qophaa'eera. Dhibbatti qophaa'eera. Hai sodaadhami akkamitti qophoofne diyaasboora warra sodaa keessaa an biyya alaatti qabu kasaa'ifa kiyyaa awwaledhami maal jechuudha. Ni diyaasboora. Maal qopheessitu? Qophaa'uu keessaa kanaanin qophaa'e hin jedhu dirree lolaa sanatti wal argina achitti na laalaan isiniin jedha. Isinis qophaa. Eebban eegaluu awwalee geemi dura si galchee eebban eegaluu ilaa ana shaxxii siisee nan nama sodaadhu eebban eegaluu. Natti tola.